Wanta siif ta'uuf hin taane adda baastee yoo hin fudhanne ilaalchi kaleessa si bira jiru ammas irra deddeebi'ee si mudata. Guyyoonni fuuldura kee jiranis haaluma kaleessa turaniin itti fufu. Garuu gaaffii tokko si gaafadha. Dandeettii qabdu adda baastee amantee fudhatteetta yoo beektateef wanti ga'aan taane qola fakkii ilaaluu fi wanti kamiyyuu alaa dhufa jedhanii yaadudha. Ati yoo kana goote dadhabinaaf daangaa qabaachuu sirriitti ergita. Ammati wanta kamiyyuu ala akka dhufne beekta. Wanti kamiyyuu yaaduu fi keessa keetti wanta sitti dhaga'amu irraa madda. Sammuun keenya aangoo wantoota haaraa uumuu qaba. Wanta beektu wallaaltee miti. Wanta beektu akkamitti akka gadi baastudha kan gaaffii sitti uume. Haala mijataa eegaa jirta. Sodaanis egeree kee booresseera. Hojii sirra darbee dhaloota bu'aa buusantu sirka jira. Addunyaa kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu dandeessa. Sammuu beekumsa horachuu danda'u qabattee jirta. Ogummaa addaatu sirka jira. Eenyummaan kee rakasa miti. Iddoo rakasaa fi simma daalletti hin harkisi. Yeroo hundumaa ofii kee gara wanta keessa kee jiru baasuutti dhageessa. Eenyummaa kee keessa qabeenya to'attuu fi waraabamee hin dhumne qabda. Hanga guyyaa har'aatti haguugdee jirta yoo ta'e gadi dhiisi. Namoonni hedduun siin badhaadhu. Qabeenyatti qabattee jirtu suma harka jira. Wanti haaraatti qabattee jirtu yaada haaraa keessa keetii maddudha. Yaadota haaraa maddisiisu eegali. Yaadota ofii keerra dabartee namoota biroo akkamitti akka gargaaruu dandeessu yaadi. Ogummaa keessa keetiin si qofaatu fayyadama miti. Namoonni naannoo kee jiranii fi addunyaan marti itti fayyadamu. Sirraa fayyadamu. Qabeenya keessa kee jiru yoo gadi baaste hanqina si dhabuun uumameetu guuta. Wanti sirka jiru isa namoonni kaleessa namummaa kee gadi qabanii sitti himan miti. Arraba isaanii ilaalcha kee doomsan miti. Dandeettii ofii kee gara barbaaddetti geessuu qabda. Kennaa dhuma hin qabne qabda. Yeroon kun yerootti kennaa sirka jiru gadi baasuuf of qopheessituudha. Ammaa kaasuu.